Yoo yaa harka fuunee shamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isinaa dhaqqabu isiniin jennaa dhimmoota tokko tokkoof bannee turre amma deebinee dhufnee jirra. Odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban akkasuma immoo dhimma araaraa irratti dubbii tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Akkasuma yaada namootaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Gara odeeffannoodhaa fi gara yaada namootaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya asumaan gara odeeffannootti isin dabarsina isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Ogeessi siyaasaa Jawaar Mohaammed marii abaa fi KFO'n tibbana adeemsiif ka'umsi mootummaa Itoophiyaatti jedhame. Obbo Jawaar Mohaammed yaada marii abaa fi KFO ilaalchisuun miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa irratti barreesseen yaadni rakkoo Oromiyaa mariidhaan fixuu ejjennoo abaa fi KFO ta'us marii amma godhameef ka'umsi kan ta'e mootummaa Itoophiyaatti jedhame. Adda durummaadhaanis muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jechuudhaan barreessee jira. Koongirasii Federaalaa Oromoo fi Addi Bilisummaa Oromoo kora waliinii gurraandhala 19 hanga gurraandhala 22 bara 2025 Finfinneetti adeemseen rakkoon Oromiyaa keessa jiru furuuf mootummaan ce'umsaa waloo ijaaruu qabna waan jedhu ibsa turan. Kora kana hordofee waraanni bilisummaa Oromoo dabalatee qaamoleen garaagaraa ajandaan kun kan mootummaati jechuudhaan yoo qeeqan qaamoleen biroo ammoo rakkoo Oromiyaa keessa qawween osoo hin taane mariitu furmaata jechuudhaan ibsaa jiru. Jawaar Mohaammed dhimma kanaanis wal qabatee xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed yaada dhimma kana ilaalchisuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreessan mariin rakkoo Oromiyaa furuun ejjennoo KFO fi ABO ta'us marii ammaa kana mootummaatu harka keessaa qaba jechuudhaan dubbate. Addatti muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed lafa jalaan jaarsummaa qaamolee paartilee garaagaraatti ergaa turee jira. Dhuma irratti ofumaaf kallattiidhaan hooggantoota mormitoota qaamaan dubbisuudhaan haalota waltajjiidhaaf barbaachisan mijeessaa jechaan turee jira. Paartileen lamaan marii kanaaf heeyyamoo kan ta'aniif rakkoo siyaasa Oromiyaatiifis ta'ee Itoophiyaatiif mormaanni kan dhufu lolaan osoo hin taane mariidhaan ejjennoo jedhu yeroo dheeraaf tarkaanfachiisaa waan turaniif kana kan jedhu obbo Jawaar Mohaammed gaafa mootummaan kootaanii mari'annaa jedhuun diduun sirnaa miti jedhee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan yaada paartilee mormituu qabannee isiniif dhiyaannee jira. Gamanumaan gara yaada namootaatti isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Warra KFO fi ABO'n kun jaaroliin kun kana dura nu qabsaa'anii jiranii amma immoo qabsoon hin taane isaan magaalaa keessa jiranii magaalaa keessa ta'anii waggaa 6 kana uummata tokko furmaata nuuf fiduu hin dandeenye. Uummanni keenya akkasitti odoo isaan arganuu gadi baafamee qalamee ajjeefamee manni isaa irratti gubatee haati ulfaa Oromoo abiddaan gubattee wantummaan Oromiyaa sana keessatti hin ta'in tokkollee hin jiru odoo jarri kun jiranuu jechuudha. Kanaafuyyuu har'a maal argataniiti gadi bahanii mootummaa ce'umsaa jedhanii labsii kana labsanii isa jedhu hunda keenyaafuu gaaffiidha maaltu duuba isaanii jira isa jedhu sanatti jechuudha. Dhuguma jarri kun immoo ofii isaaniitiif of ta'aniiti ani KFO'dha ABO'dha jedhaniiti gadi bahanii ibsa kana kennan immoo duuba isaanii immoo waatu jira isa jedhu sanas Oromoon ilaaluu qaba. Zimmi jedheetuma warrummaan KFO deeggartanus warri ABO gullallee jiru deeggartanullee waan kana ariifattanii gammaduu hin qabdan duuba isaanii maaltu jira isa jedhu sana odoo daawwattanii gaarii ture. Akkasumatti fakkaata akka kootti hanga naagaleetti jechuudha. Sababni isaa jarri kun odoo dandeettii kanaa qabaatanii sila uummanni Oromoo akkanatti aarsaa kaffaluu hin qabu, haati Oromoo akkanatti ajjeefamuu hin qabdu, ilmaan Oromoo akkanatti xaragamuu hin qabu ture jechuudha odoo dandeettii kana qabaatanii. Waan dandeettii kana hin qabneef bilchiginnaan sa'aatii barbaadde Jaldaawud Ibsaatiin gadi bahii dubbaddoottiin sa'aatii barbaadde mararaa ka'ii dubbaddoottiin kanaafiyyuu bilchiginnaatu qabeettiin deemaa jira. Waan kana duuballee kan jiru bilchiginnaadhaa fi bilchiginnaa qofaan jedhaan wanti tokko biyya sana keessatti jarri kuni yoo bilchiginnaan deemi shintibeetii fincaan finca'e jetteen finca'uu danda'u. Isaaniin alatti bilchiginnaadhaan alatti wanti ta'u tokkollee hin jiru. Bilchiginnaan duuba hin jirtu jirma kanatu laphee dhaatanii gadi bahanii of kennanii ibsa kana gadi bahanii of ibsanii jennee ofitti amanuu hin qabnu. Ibsi kun iyyuu maaliif barreeffama qofaan odoo hin taane sila dubbiidhaan ta'uu qabaa ture ibsi kun odoo dhugaa ta'e jechuudha. Kanaafuyyuu ibsichi ibsa bilchiginnaati. ABO'n waraanni bilisummaa Oromoo akka gaafa isaan mootummaa naannoo Oromiyaa kana hundeeffatanii akka Oromoo akka naannoo Oromiyaa heegullee dubbatanii jiranii. Kana jechuun isaanii
ila jarri kuni dhugaa rabbii annifama naa godha. Tokkoffaan naqarsa kan qabsoo bilisummaa Oromootitti ta'aa jiru paartilee karaa nagaatiin an qabsaa jettu kana. Abbaa barbaade haa ta'u. Mararaa Guddinaa haa ta'u, Daawud Ibsaa haa ta'u, jarreen kanatu gufuu qabsootti ta'aa jira. Sababni isaa gaafa qabsoon cimee dhufee onyuu jedhee gadi ba'anii ibsa waan ta'e ibsu. Gaafa sabni keenya dhumatu garuu hin jiran. Sigalee kanaafuyyuu kana dura nu qabsaanii jiranii qabsoo keenya ni qabsaanii fidanii asiin gaahanii dhaloota qubeetti kennanii jirani. Hamma qabsicha kana dhaloota qubeetiif dhiisanii soorata bahanii waan argatan nyaatanii waan argatan dhuganii jiraachuu qabanii akka kootti qabsoo Oromoo keessaayyuu galuu qabanii jedha. Maaliif dulloomanii jiranii ammatti isaanii soorata isaan barbaachisa. Hingaa jechuudha. Ilmaan isaanii hidhatanii bosona keessa jiru nuuf galatoomaa jennee nuti halkanii guyyaa isaan heebbifna isaan callisanii odoo nurraa ta'anii gaarii tureen jedhaan akkanatti ni ilaala. Hayyee galatoomii yaadannoo kenniteef waa'ee daangaa Oromiyaa irratti hoo waan jettu yoo jiraate gamanumaan carraasiif kennine nama biraatiif dabarsinaa waan daangaa irratti maal jettetti fufi. Dhimma daangaati irratti daangaan Oromoodha. Hanga Oromoon falmatee bilisan baanetti hanga biyya isaa hin kabachiisnetti daangaan Oromiyaadha. Hinuma sarbamti. Daangaa qofa odoo hin taane Oromooyyuu yoo jabaatee hin falmatin yoo qabsoo isaa cichee qabsoo isaa haala danda'uun sappoortii hin godhini karaa hundaanuu yoo tumsa hin godhinii fi daangaa qofa odoo hin taane biyyattii keessaayyuu akkuma jalani ari'annee Keeniyaatti galuu dandeenya siin beekamu. Daangaa qofaaf bo'uu hin qabnu. Dhumni keenya akkam ta'a inni yaaduu qabna. Kanaafuyyuu Oromoon falmatee daangaa isaa kabachiisuu qaba. Harargeetti dirdawaatti kabajaa gochuudhaaf dirdawaa Oromiyaa jalatti deebisuudhaaf falmii geggeessuu qaba Oromoon. Hanga kun hin taanetti akkanumatti Sumaaleenis warrummaan immoo Itoophiyaadhuma keessaatu nu tumanii nu ajjeesanii nu qalanii biyya keenya illee nurraa fudhachuu danda'u jechuudha. Kana akka biyyi keenya immoo nurraa fudhatamne akka daangaan keenya sarbamne kan taasisuu danda'u Oromoon kutaadhaan amantaadhaan odoo adda waliin qoonne yoo wal cinaa dhaabbatee walii isaatiif sagalee ta'e qofa Oromoon biyya sana keessatti firan qabu. Biyyattiin guutuun diina Oromooti jedhee nama yaadu keessaa nama tokkodhaani. Maaliif sabab sallammiin Itoophiyaa keessaa waan Oromoo jedhu kana dhaga'ullee hin jaallatanu arguullee hin fedhan waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu Oromoon ofitti jabaachuu qaba. Mootummaa ceehumsaa waan jedhu kana duuba maaltu akka jiru namaafis galuu baatu warra siyaasaatiif ni magala. Nuti egaa rakkoo sabaa dubbataa jirra malee beeki poolitikaa saayinsii wanta waraana dhimma siyaasaa kana barannee waan sanirraa haasa'an jirru garuu immoo rakkoo jiruu hawaasa keenyaa kanatu siyaasa ta'e ilmi Oromoo dhalachuuf deemullee siyaasa kadhalatee lafarra jirullee siyaasa jechuudha. Sanii fi wanni hawaasa keenyaa kun akka sanatti nu dubbisa. So dhiiroo mootummaa ceehumsaa kana amma warra jaarmiyaa kaafaa ofii abaa'oo kanatu gaafate moo warra mootummaattu waan kana jedhi jedheeni yoo warri mootummaa jedhi jedheeni dila kana kaardii taphaa kan warra mootummaa impaayeraa kana ta'uun jara kanaa maaliif ta'e yoo immoo ofirraa kaasanii waan kana ta'e jedhanii itti yaadanii ka dubbatan ta'e hanga ummanni keenya waggaa 5 kana akka kanatti dhumu eessa jiran waggaa 7 eessa dhon ka duraa ta'u ayyee eessa jiranidha. Har'a hoo maaltu jijjiirameeti isaan kana dubbataniif. So namuu fuuni magaltii jechuudha. Amma wanni warri yeroo warri abaa kun xiqqoo marii wayii godhu jarri opiidiyoo kun fincaan fixatu warra akka bombaatti tolfatan kana sagalee isaanii kan uummata Oromoo biraa xiqqoo dhageettii hin qaban jedhanii yaadan kanatti fayyadamanii uummata Oromoo tachias hafuuraan baafatan. Maaliif waan warra impaayeraa san qawwee isaanitti dhahan caala akka tokkummaa uummata Oromoo kanaan isaan sodaachisanii jechuudha. Tuntanuma fakkaatti dhimmi daangaa Oromiyaa ka dirdawaan daangaa miti handhuura biyyattiiti. Daangaan biyyattii daangaan Oromiyaadha jijjigaa gadiyyuu asiin godetti dhaabatti karaa baalee kanaan jechuudha. Har'a deemte kun madda walaabuu bira ol kuttee handhuura magaalaa madda jedhamtu geettee jirti Sumaaleeni. Sun hunduyyuu tokkoof tokko falmii gaafa jennu daangaa irraa falmaniitii miti.
Rakkoon daangaa Oromiyaa kan ciraa jiru warra daangaa irraa osoo hin ta'in warra 4 kiiloo jedhan san jiru jechuudha. Falmiin uummata Oromoodhaa tokkoof tokko warra san wajjin hudha wal qabuudhaaf ammoo warri silaa amma rakkoon Oromoo warra amma biyyattii keessa ta'anii afaan dippiloomaasii haasa'an mootummaa wajjin buna dhugaa marii godhan asiin dhiigni Oromoo osoo dhangala'u akka kanatti qoosuun sirriin ta'u warri kun impaayerumaan qixa qabsoo Oromoo burjaajessaa jira jechuu barbaadeeti. Impaayerri warra kanatti dagalfatteeti. 2008 fakkeenya fudhadhaa. Uummanni Oromoo gaafa jabaatee jiru tokko waan ta'e tokko fidanii jala dura qabanii maranii warra qabsoo sanillee sochoosullee karaa irraa dabsaniiti akka ofii barbaadanitti tolfataniiti qabsoo Oromoo dhiiga Oromoo gadi jige sana karaan taanetti maliisanii rakkoo tanaaf nu saaxilanii jechuudha. Ayyee rakkoo tanaaf eega saaxilamne illee har'allee wanni warri kun keessumaafuu kaafaa ofii abaawoon gabbaanii dubbachaa jiran akkanatti fakkaatutti ani Oromoodhaaf yaadanii osoo hin ta'in waanuma haala yeroo wajjin deeman waan amma oppiidiyoon itti nama sobdu ta'a warra kaabaa tana fa'a saniif sagalee ta'aa jiran natti fakkaata. Qaama inumaayyuu warra mootummaatiif sagalee ta'aa jiran malee uummata Oromootiif natti hin fakkaatu. Uummata Oromootiif yoo ta'e haga dirooniin dhala Oromoodhaa kichuu lafarraa kuttu haga bosonni Oromiyaadhaa akkanatti gubatu ta'anii laaluun maaf barbaachisa? Eessa jiran gaafsan? Gaafa ilmoo sabiyyii gudeedanii eega gudeedanii irraa ka'anii illee ajjeesanii eega ajjeesanii illee ka'anii fannisan sana warri kun eessa dhaqe? Maal dalagan? Kichuun gaafa isaan jalatti ciramtu san jechuudha. So kun waanuma qabsoo tana kararraa ittiin maysuu fakkaata wanni amma as deemaa jiru. Komishinar Taarikuu Dirribaa ajajaa poolisii godina Shawaa Bahaa meeshaa waraanaa osoo gurguru qabamuun isaa dabballoonni mootummaa akka waan guddaatti yennaa balballoomsan arguun baay'ee nama ajaba. Maal jarra kun waan haaraadha moo jedha Jawaar Mohammad. Nama dhuunfaa irraa haga riphee lolaatti meeshaa waraanaa itti gurguree hidhachiisaa jiru qondaalota nageenyaa mootummaa ta'uun icciitii osoo hin taane beekamtummaan gubbaa hamma gadi raawwatamuudha. Adeemsa daldala meeshaa waraanaa kana keessatti kan garaa nama nyaatu lubbuu loltoota hiyyeeyyii qisaasamaa ooluu isaati jedha Jawaar Mohammad. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhimma araaraa irratti odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabni jira. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhe sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.